Filamtoota kitaaba walaloo filatamaa bara 2010 የ2010 ዓመተ ምህረት የዓመቱ ምርጥ የግጥም መጽሐፍ እጩዎች ሚለካዮ ዱኢ ዱአጎታ ፊንፊኔ Tenno Finfinnee takka dhaladhe seenitti maniti kanaafin tenno wan ilaalino dubbise mo Dr. Ali Birra akka ne kan badhaasa Odaa Marsaa lammaffaatiin kitaaba walaloo filatamaa bara 2010 kan injifate Miilakayo Lataa Qananiiti badhaasa Odaa Marsaa lammaffaatiin kitaaba walaloo filatamaa bara 2010 kan injifate Miilakayo Lataa Qananii Aagaa በሁለተኛው የኦዳ ሽልማት የ2010 ዓመተ ምህረት ምርጥ የቅንጥም መጽሐፍ በመባል ያሸነፈው ሚለካዮ Lataa Qananii Aagaa ከልብ እናመሰግናለን። Yommuun addana dhaabadhee asii achi sillaalu eenyumti yootuu dhufe bareedaan sinin caalu baay'ee miidhagdu akka onnee fitiru nama sadan tokko malee daalachas keessa hin jiru. Garuu bifti isaa daalachaa ta'u yookiin akka booraa Oromoon bifaan miti eenyummaa isaatiin koora. Waan nyaatee dhugu dhabee yoo jiraates agabuu Oromoo kan ta'e hundi fokkisaa tokkoon qabu. Aadaaf seenaa dhugaatiin guutameera gollisa sabni irreecha qabu, sabni sirna gadaa qabu, sabni ateetee qabu akkamittiin fokkisa. Bareedina uumamaatiin iyyuu qalbii addunyaa dhiina dargaggeessaaf dargaggeettiin keenya koosmootiksiin bitiina. Gatii jeeliitti baaftan, kan dodoraantiitti baaftan, kan baaziliiniitti baaftan warra rakkateef dhaadha yookiin immoo kaafteeriyaa bomboliinootti nyaadha. Baay'ee galatooma bakka kana dhaabadhee isin fuuldura dhaabadhee dubbachuuf baay'een gammadaa. Uummanni Oromoo gatii isaaf ta'u hin arganne bakka isaaf malu hin geenye waan baay'eetu nuufaa waan baay'ee gara fuulduraatti waliin hojjenna. Badhaasi arra an argadhe kuni anaaf waan guddaadha. Akkanattiin wal kabajuun, akkanattiin bakka waliif laachuun gara fuulduraatti cimee itti fufuu qaba. Bashaatuun lafa onaa bakka waan tokko hin jirre, bakka yaadni akkasii hin jirrerraa kaatee dadhabbii guddaan aarsaa guddaadhaan waan jabaa akkasii kana qopheessuu isheetti akka nama dhuunfaatti kabaja guddaan ishee qaba. Baay'een ishee galateeffadha. Namoonni yeroo hunda na jajjabeessitan, kan na cinaa dhaabbattan jabaa si wajjin jirraa maal si gargaarru waan baay'ee tafee kan hojjedhottanii yeroo hunda kan na jajjabeessitan hundi keessan galma ga'umsa koo badhaasa koo arraaf isintu kabaja qaba waan ta'eef guddalatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ani aasaas akkasii baay'ee hin danda'u walaloodhaan aasaa malee guyyaa biraa walitti deebina galatooma. Lataa Qananii Aagaa guddaa galateeffannaa. Lataa Qananii Aagaan kalibbaa masakkanaallee.